fuulli kiyya marti na gurraacha'ee siin jedha aarii keessa taree nyaata dadhabe kalee sarraa kaasee agarraatitti appitaayitii na cufe gurbaa wasayni kun jechuudha. Wallahi akka waan jismii kiyya kana maran na hollate kaleessa. Maaliif jennaan annaman arrabsaa maatii isaatiin hin arrabsu. Nama waa jedhaa haadha warraati ijoollee isaatiitti hin bu'u. Kuni waan ana bichaa miti uummanni martuu kanatti yaaduu qabda. Namoonni ammoo isa jala deemanii viidiyoo isaa jalaan irratti poostii godhan ana kamiin na dhagame beeyta baay'ee na gaddisiise. Wallahi billaa baay'ee na gaddisiise. Fuulli kiyya marti na gurraacha'ee siin jedha aarii keessa taree nyaata dadhabe kalee sarraa kaasee agarraatitti appitaayitii na cufe gurbaa wasayni kun jechuudha. Firoomsa. Salaamu alaikum. Ani himannaa kiyya kissii kiyyan banaa akka seera biyyattiitti waan seerri isa adabame ana adaba. Lola dhaabuun barbaaddu. Eenyu si qabaree inni seera qabeessa miti. Nama iqaamaa qabu miti. Ana abbaan fedhaa qabu seerri poolisiin suudii qabdee namni biraa qabee poolisii suudiitti kenne. Yaa obboleessa achoomsa qaba. Laala na dhagayi. Namni tokko umrii dheeratu osoo hin ta'in haqli dheeratu. Si galaami ol dheeratu osoo hin ta'in haqli hin fagaatu mataan fagaatu. Tanamaa qabaachuu tarabbii qabaachuu obsa qabaachuu akkanumaan deemuu miti abu akkanumaan afaanis dhufe haasa'uu miti. Atiin kun nama guddaa nama xiqqaatu biyyaan nama waggaa 45ti. Aniin buchaan ijoolleen irra sii kute. Sigalami kaasee tuffadhee dubbii kee jechuudha. Sirratti hirmaataa si miidhaa jedhan. Gartee mataan si nyaatame jedhee gara laafessa ta'ee waan ati naan jette qabadhee waan akkan dubbanne gara qabadhee taa'ee jechuudha. Akka garatti gadi hin qabatin waan garaatti. Laala akkanaan ta'uu booda akka garatti hin qabatin. Ati waan mataa muraanaa fi dhaabee barbaadee jiru. Namni ho'i na dhagayi waan obboleessoo. Afaan wati hin jedhin. Obboleessoo namni dheeraa kun haqaliin qabu jechuudha. Rabbiin ol olfeessu si keessa oolchee ergee jira. Wanni ati dubbattu hooma afaanis si dhufe gadi tuttuuta. Wanni afaanis si dhufu hooma afaanis si dhufe gadi utaanii ni dhagayi. Ilmoon keetu dargaggeessa. Obboleessoo laala namni tokko mataa yookiin sammuu yaada yaadi sirri bal'isi. Sammuu yaada. Ati maaf sammuu yaadillee gaafa irratti baatee na dhagayi. Obboleessoo dhagayi akkanatti miti. Ati nama sinna beekuu miti nama cirra beekuu miti. Kana maallee qabu tarabbiillee qabu. Nama mataa qabu miti. Si argee jira. Dubbii kee kompiitara keessa gachinee gabbuuf ol baafnee laallee jira boleessu. Maayyimummaan kee wallahi sii kana nama maayyimummaan akka firee xaafii muddaa qabdee boleessu. Eshaasa qaataa haasa'anii Muhammad dhagaye Ahmad Waasii nama sooshaal miidiyaa irra ture. Nama foolowarsi illee qabu namni beeku. Amma nu wacaan oolu. Atillee gara deemtuun kana jette araaran barbaaduu jette. Atillee gara dandeettu san hin deemu. Kuwwan illee gara barbaadu naa deemu akkasuma yoo finna siif hinnaa si haa dhufu wal gaafattanii jiifama wal gaafattanii namni wali araarame asuma dubbiin haa dhuma dubbiin kakaasu dubbiin jalqabuma yoo ati hin dubbatin abarsoon hin dubbatu yoo si wal lolin nun dubbannu takka waa'ee keetii dubbannee hin beeknu to'atan sabbar zeenaatti himtu takka Ahmad maa kana jedhee maqaa keedhaa hin beeku waan dasnan jedhin yoo argee yoo waan nama keenna laalee biruma darba malee qeeqa irratti hin fidu maaliif abbaan akkuma barbaade haa deemu jedhee macalle jecha siin jedhaa yoo makomanneeyyuu yeroo sagalee taanu ummata keenya yeroo waa guurru yoo isin dhabne callifnee bira dabarra malee mee eessartan jennee takka dubbannee hin beeknu laallee tumaan cim jennee bira dabarra jechuudha. Ufumaa dubbii kaaftan ufumaa lola fiddanii jechuu barbaade nullee ka dubbanne waan isin waa dubbattanii dhuftanii wal loltanii osoo wal lolli nullee dubbannu wanni nu galchin jiru callifnee jiraata irra jechuudha cikii teenya wajjin fataa jedha ammallee akka itti deemtu lola dhaabbattu. Yoo arrabaa namni asirra jiru martuu beeka asirra jiru mee hageeffa dabboo calliseeti. Farsoon du'ee Ahmaddu ajjeesedhanii ani kunoo mootummaa biyya kanaatitti akka taajuu shurrubbee sanitti harka kennadha. Harka kennadha waajjira poolisaa deeme. Siigaltee dubbii waajjira poolisaa deeme. Edana qabee mana kanatti harka duubatti deebisee yoo an sin garsiisin anuu lafarran deemu. Ati qabiitumaan harka isaa duubatti hidhiitumaan bakkumaan siin jedhe bakka sinaa geessitu jira. An akkanatti dhiisuudhaaf hin taa'u gurbatti. Bakkumaan siin jedhe naa geessita naa qabi. Keessaan siinaa isaa. Kalas akkasi keessaan natti kottu akkasitti haasoinaa jabaadhuu miira keessaa bahi akkasi waan maraa keessaan haasaan malee amman dubbatan asirratti maaliif beeyta? Waama hunda hin dubbatan. Ila aarti yoo ofii keetii wanni kun si ulfaate ijoollee hedduu waadaa naa seenantu jira. Namoota akkaan ciccimaa nama achi keessa waggaa 15-20 ture. Wallahi ka akkanaa kana guutee jira. Ka ilmoo qabu, ka haadha warraa qabu. Jechi kun si qofaan hin jedhamne nu hundaan jedhame. Nu maraan jedhame niitii ta'e jechuun ijoollee ta'e maqaa balleessuun haadha warraa kee maqaa balleessuun kennas akkasuma namni kun poolisii nuun jedha waan ati barbaaddeen si faana jirra iddoo inni jiru bicha nama naan jedhe jira kanarratti yoo nama si gargaaru feete iddoo inni jiru qabatamatti yoo amma maqaa rabbiitiin na kakattaami iddoo inni jiru hin beekta. Hafarsoomo wallaahi keessaan kootu bira dhaqee viidiyoo nu itti bilbilee kun hafarsoon kana jedhe anjarana nama sodaadhu rabbi malee jarana dhageeffadha warri koomantiin shawwadamina
Maa An sodaata hafarsoo maa? mi osoo addunyaan guutuun as gala baxamtee nama sodaatu mi namni na beeku na beeka. Gatii kana ta'eef Allaal Ahmad deemtee obboleeskee gaafachuu dandeetta. Ana Fu'aadiif waliin turre amala kiyyallee na beeken sobu. Ani waan jedhe san ima godha dhibbaan dhibbatti. Dantaan qabu eenyumarraayyuu. Ani hin qaba jennaan hin qaba dhibbaan dhibbatte dana qabee si garsiisa. Eshi. Yoo ani dana hafarsoo qabee fidin Allah farabbi irrayyuu hin deemu. Eshi mas'uulummaa natu fudhata. Mas'uulummaa natu fudhata. Rakkinni hafarsoo irra ga'eef. Ani waajjira Jarmanii poolisaa dhaqee harka kennadha. Hafarsoon ijoollee isaati beeyta. Hin beekee. Eessa? Ijoollee baaletti. Baalee naannoo kan. Hin beektooti naannoo isaa irratti mataa oloolin. Hin beeku. Ijoollee shaffilaati. Shaffila ijoollee shaffilaati. Maa takkaa yoo mafarsaan asirra mataa oola. Hin dhageenye an takkaa shaffila ta'uu shaffilaanii ganda kami? Atamma dhageeffadhu afarsaa qabu barbaadame. Na dubbiftaa keessa. Ana dubbiftaa keessa na afarsaan nama nyaata. Asirratti naaf ta'ina gandi homaan goone gandi shaffila jechuun ganda dhiiraati kun shaffilaa miti baalellee miti. Nuti shaffila wayita barbaannu nuti nama wayita barbaannu maqaa isaa barbaanna maatii isaa barbaanna abbaa isaa barbaanna haadha isaa barbaanna. Keessaan gootaaf Tanuma keessaan gaazaa gootaaf bakkee hin beeynu bar namni yoo bakkee hin beeyne akkamitti keessaa gootaaf. Wallaahi argatte nama lama bakka. Rabbittiin sii kakadhaa tokkoffaa irratti namni afarsaa bakka isaa beekuun dalagaa isaa taa'amee irra jiru namni galchaana dhageeffatu. Afarsaa qabuu barbaadda haala wasaalan kottu na dubbisi ana wajjin haasa'i. Tana yoo godhuun hin dandeenye dhalatti yoo malqiyaamaa afarsaa yoo nasiiba rabbiin shurtaa qabsiise malee ilmi namaa as dhufee qabuu hin danda'u. Hin beeku. Yaani afarsaan namni biraasi malee argu hin jiru jechuudha moo akkami? Asoo kana laayii bira taa'u bira dhaquu danda'a afarsaa bari'ee. Yaati osoo laayii bira teetu bira dhaquu dandeessa. Garuu si malee namni isa argu hin jiru. Fakkeenyaaf Suudi Arabiyaa keessatti dalagaa san bakka dalagatu san uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo. Amachuullee nurraa dhiisi mudiidha. Mudiidha mudii birrii namarraa naqaniini. Usmeen kijibdatillee. Ahmad waan tokko si taa'ime. Obboleessa anuu afarsaa itti aaratiin jira anuu afarsaa mallaqa na jalaa fuudhee badee jira anuu qabuu barbaada ammoo kalaas kana boodatti dhiisaa jiru. Tokkoffaa dhageeffadhu. Ati tokkoffaa dhaggeeffadhu jechaati man oolin achi deemiti jiruu bareedduu akka ilmoon namaa takka jiraattu jiraadhu. Yoo biyya Awurooppaa jirta gaduma deemtee namuma waan kanarraa haasa'u a'uuzu billaahi min shaytaan. Jiruu ajaa'ibaa kana jiraachaa jira akka Jiruu ajaa'ibaa yoo gabbayee asiirallee bitadhe foto wajjin ka'u gowwa. Si seeta obboleessa. Jiruu ajaa'ibaa yoom jiraattee beektu. Ati bar nama yoo asiirallee jaartii bitu jaartii wajjin asiira foto ka'u. Ati bar yoo nama gabbayee suuqii wayii seenu san namatti argisiisu. Siif nyaannu birkiidhaan siin jaba. Akka keetii jaartii huntuta darbee biraa deemee. No. Jaartiin tiyya tamiidiyaatii miti. Dhageeffadhu jaartiin tiyya tamiidiyaatii. Tokkoffaa jaartiin tiyya tamiidiyaatii miti. Lammaffaa sani. Tokkoffaa irratti ati akka birqii nyaannuu sii ta'e dhugaatiin birqii sii ta'e suuqii dhaynaan nyaata qabattee nyaata hojii foto poosti goota. Waan nyaataa maal gootee fakkeenyaaf asii dalagaan ta'e jiruma ta'e jechuudha. Dalagaan ta'e jiruma ta'e jechuudha salakka. Way yaa duuba miidiyaa irratti gabbayee paabliik irratti waan argisitti hasaaraan. Ustee biraan kottu akkuma banii aadamu usee bira Duuba akkamitti usee bira kuta dhuftee ati maal keessa seettee dhimma kiyyarraa haasofta. Yoo barbaade deemi godhe hamaa jiru biyyarraa waan akkanaa godhaani addee asiira fotoo Ishi maarraa haasoita waan hin goone maarraa haasoita. Wallahi akka waan jismii kiyya kana maranna hollate kaleessa. Maaliif jennaan an naman arrabsaa maatii isaatiin hin arrabsu. Nama waa jedhaa haadha warraati ijoollee isaatiitti hin bu'u. Kuni waan ana bichaa miti uummanni martuu kanatti yaaduu qabda. Namoonni ammoo isa jala deemanii viidiyoo isaa jalaan irratti poostii godhan ana akkamiin na dhagahame beeyta baay'ee na gaddisiise. Wallahi billaa baay'ee na gaddisiise.